Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a barumsa baay'ee bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barumsa har'aa keessattis akkamitti bifa salphaadhaan afaan Ingiliffaan viidiyoo hojjechuu dandeenya yookaas yuutuubiidhaaf intarnaashinaali yuutuubii akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhuun qabadhee isiniif dhufe. Inni kun immoo viidiyoo editingii wajjin wal qabata jechuudha. Egaa yeroo baay'ee dhimma appilikeeshinii inshuutii yookaas appilikeeshinii yeroo 2-3 isin barsiisaa ture tokkotu jira appilikeeshinii inshuutii. Egaa isa kanarra dhaabbachuudhaan waan bareedaa tokko isin hubachiisaa. Kanaaf amma xumuraatti na dhaggeeffadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan Naardostuubiin sabiskiraayib godhaa jalqaba. Egaa chaanaalii keenya irratti barumsa babbareedaa kan laachaa jirru waan ta'eef barumsa babbareedaa kan ammoo kottaa hordofaan isiniin jedha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa viidiyoo tokko gadhiiseen ture. Viidiyoon guyyaa kaleessaa hojjedhe viidiyoo guyyaa 2 dura telegiraam iimeelii irratti gadhiifamee turedha. Viidiyicha keessa seenaa dhaggeeffadhaa warra hin dhaggeeffatin jirtan kunuunsa kanaadha waan ta'eef namoonni karaa iimeelii erga gabaabaan isin ga'e dhaqa wanta kana banadhaan isiniin jedha. Karaa itti maallaqa hojjechuu dandeenyu yuutuubii irraa yuutuubii waan haaraa fideera waan ta'eef dhaqaa isa banadhaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaati jechuudha. Guyyaa kaleessaan gadhiise chaanaalii koo jala galtanii argattu kunoo piroofaayiliin isaa kana fakkaata. Barnoota keenya guyyaa irratti gaafan darbu gara appilikeeshinii inshuutiitti deebina. Appilikeeshiniin inshuutii akkuma beekamu appilikeeshinii baay'ee yeroo ammaa kana gabaa guddaa horachaa jirudha yookaas appilikeeshinii akka addunyaatti beekamtii guddaa qabudha jechuudha. Akkuma beekamu appilikeeshinoota itti viidiyoo edit godhu keessaa appilikeeshiniin baay'ee jaalladhu. Appilikeeshiniin kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee hojiidhaaf mijataadha. Hojiidhaaf baay'ee mijataadha jechuudha. Gara aappii kanaas gaafa kallattiidhaan seennu kun haala kanaan nuuf fida. Isa dura garuu gara pileestoorii keessanii seentanii appilikeeshinii kana buufachuutu isinirra jira jechuudha. Warri keessattuu haaraa taatan pileestoorii keessan keessa akkuma seentaniin asitti inshuutii jettanii barreessitu. Kunoonnis bakka kanatti isinii fidaan buufadhee waan hin jiruuf instaalti naan jedha. Kunoo haala kanaan naa fidaa jechuudha. Isin garuu hin buufattu. Ergasii booda maal goonaa open jennee keessa seennaa jechuudha. Gaafa keessa seennu viidiyoo as jalatti yeroo baay'ee edit kanan godhu waan ta'eef guyyaa irraa barnoonni keenya maal akka ta'een gamanumaan viidiyoo gabaabsee hojjedhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma xumura viidiyoo kootitti na dhaggeeffadhaa jechuudha. Gaafa jalqaba viidiyoo keenya keessa seennu yookaas appilikeeshinii kana keessa gaafa seennu bifa kanaan nuuf fida. Nus immoo maal goona bakka pilaasii kana yookaas niw bakka jettu kanatti xunnee keessa seenna. Ergasii booda bakka kanatti wantoota 3 nuuf fida. Ni jalqabaa viidiyoo jedha, inni lammaffaan footoo jedha, inni sadaffaan ool jedha. Haala amma hojjechuuf jennu yookaas wanta amma asitti agarsiisaa jiru hojjechuuf maal filannaa? Footoo kan jedhu kana filannee keessa seenna. Yoo barbaannes viidiyoos filachuu dandeenya garuu footoo filannaa jechuudha. Footoo gaafa filannoo maaliif footoo filannaa? Baakgiraawundiidha jechuudha. Baakgiraawundii viidiyoo irratti hojjechuu barbaannu sana maal hojjechaa jirra amma? Afaan Ingiliffaan viidiyoo hojjechaa jirra jechuudha. Viidiyoo irratti hojjechuu barbaannu sana argachuudhaaf maal goona? Baakgiraawundii barbaaddanna. Baakgiraawundii bareedaa isaa ilaallanna jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kanan fudhadhee isinitti agarsiisa raayit godheen keessa seenaa jechuudha. Amma kuni taampinalii namni biraan hojjetedha. Garuu baakgiraawundii isaa fudhachuu waan barbaadeef haala kanaatiin harkiseen fudhadhaa jechuudha. Bakka kana waan barbaadeef bakka kanan fudhadhaa jechuudha. Amma already akkaataa kanaatiin harkisee kunoo bakka waan bareedaa kana baafadheera. Baakgiraawundii bareedaa argadheera jechuudha. Isa booda kan ammoo firii goona rimuuf irraa goona jechuudha. Bakka inshuut kan jettee irratti barreeffamtu kana irraa balleessina. Irraa balleessineetu keessa seenaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa dhufnee jalqabnu dhaabbanni inshuut yookaas appilikeeshinii kanaa dhufee bakka kanatti barreeffama agarsiisa. Isa rimuuf irraa goonaa jechuudha. Isa booda kana qabnee harkifna. Harkifnee aga daqiiqaa 1-2 asii achi erga harkifnee booda maal goonaa? Kallattiidhumaan istiikersii kan jettu kana keessa dhufna. Istiikersii kana keessa erga dhufnee booda kunoo asitti illee wantoota 6tu jirti. Istiikersii tekstii, kaapshiinisii fi AI speechiif wantoota adda addaatu jiru. Achi keessaa inni filannu kunoo AI speech kan jettu kanaadha. Waa'ee AI viidiyoo kanaan dura isin hojjedheen ture. AI jechuun artificial intelligence akka ta'e yookaas hubannoo sammuu nam-tolchee kan jennu roobootiin wantoonni adda addaa kan ittiin hojjetan keessattuu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti bifa
namaa fakkaachuudhaan kan hojjetan, kanneen akka goriillaa fakkaachuudhaan kan hojjetanii AIdhaan akka hojjetan kanaan dura viidiyoo isin hojjedheen ture yookaas artificial intelligenceedhaan akka hojjetanii fi irra guddeessatti maallaqaa itti baasanii namoonni weebsaayitii irratti ittiin kan edit godhanidha. Inni kun garuu karaa amma isitti agarsiisaa jiru aappii kanarratti yeroo dhiyoo keessa kan dabalamedha jechuudha. Kanaaf isa AI speech kan jettu kan al tokkoof tuqaa jechuudha. Ergasii booda kunoo bakka kana naa fida. Bakka kanarratti maaliin barreessaa? Barreeffama afaan Ingiliffaan barreeffachuu waan barbaadeef kallattiidhaan maalan godhaa? As keessaa bahitan gara eessaan deemaa? Gara kiroomiin deema jechuudha. Kiroom. Ergaan kiroomii koo keessa dhufe kallattiidhumaan eessaan dhufaa? Gara ChatGPT dhufaa jechuudha. Weebsaayitiin ChatGPT gaaffii barbaaddan yoo gaafattan asirratti deebii kan isiniif laatudha. Gaaffii barbaaddan gaafattu. Amma fakkeenyaaf maal jechuun barbaadaani? Waan haaraa irratti gaafadha. Amma fakkeenyaaf waan haaraa gaafachuun barbaada. YouTube hojjechuuf maaltu na barbaachisaa jedheen gaafadha. Okay. YouTube hojjechuuf maaltu na barbaachisa? Okay. Jedheen gaafadhe. YouTube hojjechuuf maaltu na barbaachisaa jedhee gaafadhe. Isa booda kun innis YouTube hojjechuuf wantoota barbaachisan maqaa akkaawuntii YouTubeef iimeelii qabaachuu, akkaataa viidiyoo irratti maxxansan wantoota adda addaa naaf kaa'ee jira. Kaayyoo chaanaalii keetii sirriitti murteessi, fakkeenyaaf koomedii, faarfannaa, barnoota, geemii, diraamaa jedhee kaa'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanan koppii godhadha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa isiniin jedheera waan ta'eef akka isin rakkifne fan afaan Oromoon barreesse jalqabumayyuu jechuudha. Yoo barbaadan Ingiliffaanis gaafachuu dandeessu waan ta'eef kana koppii gochuutu isinirra jiraata jechuudha. Kana koppii godhattu. Yoo xiqqaate haga dhibbaatti jechuudha. Haga dhibbaatti nayyama waan ta'eef ishema kana qofan koppii godhadha. Ergasii booda as keessaa bahetan eessan dhufaa? Google Translate keessan dhufaa jechuudha. Yoo Google Translate'n as jala dafee isinii bahuu dide sarchi gootu yookaas itti barreessitu. Amma fakkeenyaaf kun asitti Google Translate keessatti test godhaa jechuudha. Ishee ChatGPT jettu kanarraan balleessa. Isa booda jala kanatti Ingiliffaan jijjiiraa jechuudha. Isa booda dhufee asii koppiin godhadha. Koppii mallattoon koppii jala kana jirti waan ta'eef ergan koppii godhee booda barreeffama kana fudheen kunoo bakka duraattan deebi'aa jechuudha. Eessatti? Gara appilikeeshinii inshuutii sanaatti deebi'a. Isa booda achi keessatti dhufee gadhiisaa jechuudha. Ergan gadhiisee booda sagalee nama guddaa moo sagalee ijoollee moo sagalee shamarranii moo sagalee dhiiraatti jijjiiruu akka barbaaduun murteeffadha jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqaba kaarra gaafan tuqu. Hi, this is my voice tone. Akkas jedha. Isa booda starting godha. Gaan start godhu kaffaltii gaafatanni kun. Kanaaf maalan godha? Eksiin godha. Ishee lammaffaa kanarras nan tuqa. Hi, this is my voice tone. Sagaleen ishee kana fakkaata. Gaafa irra tuqu isheen kunis kaffaltii gaafata. Hi, this is my voice tone. Sagaleen sadaffaa immoo kana fakkaata. Isarras nan tuqa. Inni kun garuu naaf hojjetaa jechuudha. Kanaaf mee walii ilaallaa jechuudha yommuu inni xumuru. Waaw, naaf xumureera. Isa booda maalan godhaa? Viidiyoo kana taphachiisuu jalqaba. What do I need to do YouTube? ChatGPT said check out the key things you need to work on as below 1. Have a YouTube and Gmail account like posting videos on YouTube. You need to have a Gmail account and a YouTube channel. If you don't have one, you can go to www.youtube.com and sign in to create an account. Wow. Erga viidiyoo keenya akkaataa kanaatiin afaan Ingiliffaatiin nuuf dubbachuu jalqabe booda maal goona? Asitti wanti irratti haasa'amaa jiru yookaas afaan Ingiliffaatti kana hiike YouTube hojjechuuf maaltu nu barbaachisaa kan jedhu jalqaba irratti iimeeliidhaa fi maqaa filachuu isa booda wantoota jalqaba afaan Oromoon barreessee ture sana gara Ingiliffaatti kana hiike isuma sanatti afaan Ingiliffaatiin dubbachaa jira ergan barreeffamatti galchee naaf haasa'aa jira jechuudha. Isa booda maalan godhaa? Wantoota suura sanaa wajjin wal qabatanin fidee as keessa galchaa jechuudha. Isa booda as keessa suuraa barbaachisoo ta'an nan fidadha. Fakkeenyaaf barumsumaan waan ta'eef callisee
dhimmoota yuutuubii wajjin wal qabatan suuras keessa barbaadee tan fidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isaan kun xiqqoo dhimma yuutuubii wajjin waliin qabatan garuu calliseedhuma asitti isinitti agarsiisuudhaaf yoon galchee rakkoon qabu. What do I need to do YouTube? Eegan amma kana dabalee isa booda ammallee fuuldura isaa duratti amma sitti anedaa xiqqoo barreeffamee diimatee waan jiruuf suuraa gara samaawiitti deemu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Akkaataa kanaatiin jechuudha. Suurota nuti fayyadamnu akkaataa kanaatiin yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf wantoota akkasii jalatti dabalaa jechuudha. Isa booda gara dhumaatti maal goonaa raayit gooneetu dhumarratti kunoo gararraa kana ispoortii kan jedhamtu jirti. Ekspoortii argaa jirtu jedhee mayyaada. Dhiifamaa yeroo baay'ee waan ariifadhuuf jecha wanti bakka baay'eetti nuun galee jettu egaa xiqqoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Inni ariifatta namoonni naan jettan jechuudha. Isa kanaaf kunoo gararraa kanatti ekspoortii kan jettu kan argaa jirtu ishee tuquudhaan ekspoortii keessaa godhattu jechuudha. Barnoota irraa keessatti waan gaarii hubatteettu jedhee yaada. Waan xumuraatti dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.